hin baratin. Hin baratini? Yaa. Nuyyuu warri barate qabxii olaanaa baanne hojii argachuu dhiisi garaa keenyattu nyaan. Barnootaan galma ga'uuf of hin gowwoomsin tiru. Namni barate tokko kan galma ga'e hin jiru. Zad Podcast. Zad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya guutuu addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii dhufee isin bira haa qabatu. Har'as sagantaa keessummaa keenyaatiin istuudiyoo Zad Podcastitti dhiyaannee jirra. Har'a immoo kan argamnu istuudiyoo keenya godina Baalee magaalaa Roobee keessatti argamudha. Yeroo dhiyoos sagantaa istuudiyoo kanatti qopheessaa jirru beekamaadha. Istuudiyoo damee Finfinneetti qopheessaa turre amma immoo asitti deebinee sagantaa kana torbee dargaggootaa jechuudhaan dargaggoota ciccimoo dandeettii addaa qaban gara keessan dhiyeessinee isinii wal barsiisuu akkasuma immoo dandeettii isaanii akka isaan irratti jabaataniif isaan ga'oomsuu keessatti akkasuma immoo isaan abdachiisuu keessatti gahee kenna baachuudhaaf torbee dargaggootaa jennee dargaggoota isiniif dhiyeessuu jalqabnee jira. Sagantaa kana haga xumuraatti waliin daawwadhaa. Garuu hundi keessaniyyuu sagantaa kana sun jalqabeen duratti laayik gochuudhaan jalqabaa, koomentii godhaa, akkasuma immoo sheerii waliif godhaatii hawaasa bal'aa biraan kaasin jechuu barbaada. Zad Podcast mala isaa gara 100tti seenuudhaaf deemaa jira. Hundi keessaniyyuu itti hirmaadhaatii sheerii waliif godhaa. Milkaa'ina kanaan waliin qoodamaa isin jedha. Kara keessummaa keetti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti waamicha keenya kabajjii istuudiyoo keenyatti argamu keetiif galatoomii ulfaadha. Tole isinillee asitti keessummaa kabajaa gootanii naaf feeruu keessaniif galatoomaa ulfaadha. Ani haga tokko si beekuu danda'a. Si beekalleedha. Yeroo hedduudhaaf karaa sooshaal miidiyaatiin si hordofaa ture, si arguudhaaf yaalaa ture. Qaamaan wal arginullee sagantaa irratti wal argachuu hin dandeenye. Yeroo tokko situ biiziidha, yeroo tokko natu biiziidha. Yaa. Wal arguu hin dandeenye. Alhamdulillah. Haala wal agarree jira. Wal arguu keenyaaf baay'ee gammadee jira. Mee asumaan daawwattoota keenya wal bariiti gara sagantaa keenya dhufnee dandeettii kan kee hawaasa beeksisuu dandeettii kan kee mul'isuutti deemna. Wal baruu waan gaariidha. Wal bara rakkoon qabu amma qaalama qabaa isa kamiin jalqabu. Birmataa lammii jennaan nama hedduutu na beeka. Abdulwaahid yoo jedhee hin sobanaan jedheetiin uummanni ho'i naqeeqa. Icciitiin maqaa kana birmataa lammii jedhee aanummatuufiif baase. Maqaa koo kan jalqabaa Abdulwaahid jedheetiin abbaa konnaaf moggaase. Baalee biyya jaalalaa iddoon dhaloota kooti kan kanarraa hafe immoo saba gaanfa Afrikaa ani ilma Oromooti. Baalee keessaa isa dhalatte. Baalee aanaa gaarfaa ganda qaasoo irraa keessatti dhaladhe. Maashaallah. Abdulwaahid jedhaatti fufna moo birmataa lammii jedhaatti fufna maqaan kee lama waan ta'eef. Kan uummanni na beeku kanaan itti fufa. Birmataa jedhu. Yaa birmataa. Birmataa jedhee yoo si waamu miirri adda keessa dhagahamu jira. Yaa uummata kiyya biratti illee birmata waan beekama. Yaa isarraa kan uummanni ittiin na beeku kanaan natti tola. Mee moggaasuma isaarraa itti adeemnuti. Maqaan abbaan kee si baase Abdulwaahid. Adeemsa keessa wanti gara birmataa lammiitti maqaan kee moggaafatteef maalidha? Yaa maqaa kana yeroo nan baafadhe xiqqoo bubbulee jira. Yeroon isaa yeroo uummanni keenya Baalee hongeedhaan miidhamaa ture san baafadhe. Uummata kana gargaaruudhaaf humna dhabus gargaaruudhaaf hawwii guddaa waan qabuuf birmataa lammii jedhee uummata kanaaf birmachuu waan barbaaduuf anis sanumarra dhaabadhee birmataa lammii jedhee maqaa kana moggaafadhe. Karaa sooshaal miidiyaatiin FB kiyya akkas jedhee banadhe. Achi booda erga gara TikTokitti dhufes birmataa lammii jedhee tuman banadhe. Achi walaloolee garagaraa waan uummata kiyya fayyadu hojjetaa dhufe. Dandeettiin ati ittiin beekamtu walaloodhaan. Walaloodhaan. Walaloo bifa adda ta'een walaloo humna qabu jechoota garaagaraa fayyadamuudhaan dhiyeessita. Yaa. Keessattuu karaa TikTokiitiin hordoftoota hedduu horattee jirta. Yaa. Maashaallah kun waan gaariidha. Namni dandeettii rabbiin isaa kenne beekee baasee itti fayyadamee akkaataa hawaasa fayyaduu qabu itti deemuun waan gaariidha. Yaa. Yeroo jalqaba TikTokii bantee hawaasaan wal bartu walaloon ati hawaasni ittiin si beeku birmataan kana jedhanii ittiin si beekan walaloo kamiidhaati? Walaloon ani uummata kiyya biratti fudhatama guddaa ittiin argadhe uummanni jaalatee sagalee isaas fayyadamee duwiitii irratti godhee itti fayyadamaa ture. Walaloo waldhabbii ijoollee Oromoo Arsii fi Harargee gidduutti taasifamaa ture san yeroo saniitti tokkuma uummata kanaa irratti hojjechuudhaaf anis karoorse ijoollee hiriyoota tiyya wajjin bifa akshiniitiin hojjedhadhe walaloo qopheesse. Mucammaan hiriyyaa tokko gizee viidiyoo waraabu inni tokko Harargee ta'e inni tokko ammoo Arsii ta'e. Inni Harargee kun an ilma jaarraa abbaa gadaati. Inni Arsii kun ammoo an ilma leenjisoo diigaati jedha. Ani jidduu kana keessatti dhufe dhaabaa dubbii gandummaa goonni jaarraa abbaa gadaa Harargeef jecha cabe goonni leenjisoo diigaa Arsiidhaaf lubbuu dhabe miti. Gootaaf hayyuun Oromoo hundi tokko ta'anii dhiiga dhangalaasanii biyya asiin gahani malee akka keessanii gandaa waliin ajjeesan Oromoo wal ajjeesu ijaan arguu dhiisiitii gurraanuu hin dhageenye isin ammoo gootarraa dhalattanii amaanaa gootaa nyaattan osoo lubbuudhaan jiru jiraatti nu awwaaltan namni namaaf hin naane bineensi gaara galu miskiina lubbuu baasee angoota ofiin jedha kan qaban qabaan guunne osoo harkaan qabanii maal godharree silaafuu gadi galtuu fi yartuu lammii keessaan dhabanii
qalbiin na dhaggeeffadhaa waan isiniin jedhu isa gandaan nu qoodu ija koon arguun fedhu. Harargeen goota jettee Arsiin fakkeessin badaa nuti Harargees miti nuti Arsiis miti nuti Oromoodha ilmaan abbaa gadaa jedhee ijoollee kanneen lama walitti tokkoomse haala kanaan uummatatti gabbaase viidiyoo kana. Walaloo baay'ee humna qabudha. Yaa Akkasuma immoo haalli yeroo san keessatti turamillee waan san waan ta'eef yaa taargeetii isaa tuqee jira jechuudha. yaa nama miliyoona 2 ol akkanatu laale Maashaallah. fudhatama guddaa argate Fiidbaakii isii kenname maal yaa ture? yaadni achi ala kennamaa tures yaada gaariidha. So namni akkanaa kun nu baay'ate yaa waan kalee uummanni kun keessa turee fi haala abboonni keenya kalee dabarsan fa'aa achi jalatti kaasanii dubbataa turani. Namoonni hedduunis namoonni jajjabni biyyi kun qabdu irratti fidee irraa dubbataa ture. Walumaa gala koomentii gaariitu irratti naaf kenna. Takka lama jennee sagantaa keenya jalqabnee jirra. Of duuba si deebisa. Okay. Dhaloota keetii irraa haa kaanuuti. Akkaataa dhaloota keetii, akkaataa barnoota keetii kara walalootti dhufuudhaaf yoomuuf beekti warratti dhufuuf kee waan jedhu wal qabate. An xiqqeenyuma kiyya irraa walaloo dubbisaa ture yeroo barnoota kilaasii 4-5 akkana baradhu. Ijoollee hiriyyaatti yaa waliin hiriira irratti gizee hiriiranii faarfatanii jiraami faaruu alaabaa naannoo Oromiyaa kan yeroo sanaan duratti bahee walaleessaa ture. Torbee keessatti yeroo 2-2 akkana walaleessina ijoollee hiriyyaatti yaa hojii. Achirraa ka'ees sagantaa bootaa hawaasni itti wal gahu baadiyyaa fi magaalaa naannoo keenyaa bootaa akkasiirra deemee walaleessuu jalqabe. Guyyaan ani ammoo walaloo danda'u kiyyatti beeke bara 2011 moo 10 akkana na fakkaata. Galma abbaa gadaa magaalaa Roobee kanarratti sagantaa irra dhiyaadhee walaloo gaarii dubbisee ture. Gaafa sanirraa walaloo beekuu kiyya danda'u kiyya ofitti amanee. Akka sagantaa sanarra dhiyaattu affeeramteeti moo? Obboleessa kiyya Arafaattu na fide achi. Arafaat Abubakar. Walaloo Asumaan obboleessa Arafaat Abubakar hundi keessanii. Maashaallah. Arafaat achi na fide achirratti hirmaadhee walaloo gaarii dubbisee isuma waliin gale isatu achirra na dhiyeesse. Yeroo itti ati konfidensii gahaa itti horattee walaloo danda'uu kan keetti beekte yeroo san. Yeroo san yaa. Umriin kan yeroo sanitti umrii kee meeqa taala? Umriin sun gizee sanitti barri 2011 yoo ta'e nama umrii 20 meeqa taa'ee achirraa. Baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadhe achirra. Waggaa 8 akkana dura jechuudha. Umrii kan keenan waggaa 12tti. Yaa akkasi. Akkasitti hawaasa duratti isteejii irra baatee walaloo dubbisuu danda'u jechuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Achi booda isteejiiwwan carraawwan ati argatte jira walaloo dubbisuudhaaf adeemsa itti deemte tarkaanfiiwwan achi booda jiran maal turan? Achirraallee egalee sagantaa garaagaraa Roobee fi magaalaa biraa irratti illee bootaa kamittuu bootaa silaa walaloon itti barbaachisu bootaa kamittuu dubbisaatu maas gahe. Achi booda ammoo takka lama jedhaa sooshaal miidiyaan tiktookiin dhufee atamuu dandeettii kan kee gabbifachuudhaaf gara tiktookiitti dhufte. Dubbii tokko dhagahee ture. Baaleen bakka buutee karaa sooshaal miidiyaatiin dandeettii walalootiin akka wal dorgommii wahii irratti hirmaataa turte dhagahee ture. Akka baaleetti namni hirmaate si qofaallee jedhama. Dhimma sanirraa waan natti naan himtu jira. Dorgommichi mucaa biyyaan baa jiru tokko Gumaa Shooqa jedhamu tokko qopheesse. Anis promooshinii isaa ijoollee walaloo dubbistu ijoolleen biyya kanaa jalatti arge hirmaachuudhaaf walaloo barreeffadhee dhage. Haa sagantichi akka gaariitti bareeda ture. Ijoolleen jajjabni ijoolleen biyya kun qabdu walaloodhaan ijoolleen hedduunis achirratti dhiyaataa ture. Akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti. Biyya alaa jiraate biyya keessa jiraatte biyyaan baa jiraatte dandeettee walaloo dandeettee artii kana qabaannaan ni dhiyaatta. Anis dandeettii martii kiyya kana adda baafachuudhaaf hangam akka dandeettii kanarratti osoo nama waliin dorgome akkam waan jedhu adda baafachuudhaaf achirratti dorgome. Namoonni sagantaa sanirra dhiyaatan nama akkana 100 gaha. Ijoolleen walaleessitoonni ciccimoon Galataa Tasfaayii fa'aa. Walaloon sagantaan sun sagantaa bareeda ture jalqabuma irraayyuu kaase hangaafa duraa gaafa sagantaa sanirra dhiyaatu walaloo waa'ee baalee tokkoon dhiyaadhe. Uffata aadaa godhadhee haala gaariidhaan dhiyaadhe namoonni illee baay'ee na jajjabeessanii kan jala jiranii yoo seenanii liibii keessa seenanii waa'ee kiyya dubbatanii na jajjabeessaa turanii. Ati baalee bakka buuteenna homa baaleetiin yookaan ammoo walaloo baaleetiin gabbaate jechuudha. Gaafa sanitti anis homa baaleetiin reedii ta'e dhaqee namni baale keessaa hirmaates anu. Sima qofa ture. Walalichi bareeda ture walaloo gaafa sanii. Walaloon gaafa sanatti ittiin dorgommii jalqabdi maali? Dorgommii keessatti baay'ee morkataa cimaa akka turtes dhagahaa ture. Yeroo dheeraadhaaf deebitee akka morkataa turte dhagahaa ture. Walaloon jalqabate ittiin dhufte maali? Walaloon jalqabaan sagantaa kanarratti ittiin dhiyaadde baale jetti. Baale dachee seena qabeettii biyya hayyuu fi goota dagaagsituu jaalalaa burqaa Oromoota. Jaannata addunyaarraa biyya quufaaf qananii biyya gootota kumaa biyya dammaaf aananii biyya biqilaan isii daddaraaree lalisu biyya ameessi isii bonaaf ganna mirgisu biyya rabbiin bareechee gaaraa fi laggeeniin hallayyaa fi tabbaan seenaan baalee hin dhumu tuqeetiin bira darba bareedinni lafa baalee baay'ee nama hawwata firaa fi halagaanis deddeebi'ee daawwata
Hambaaleen seenaa hedduun Baaleen keessatti argama. Bashannanuu barbaannaan Baaleen dhufuun dirqama. Dirree Sheek Huseen fa'a holqa Soof Umarii paarkii gaarreen Baaleetiin kottuutii ol bari. Bosona Harannaa Riraa fi Saannate midhaagduu kurkurruu Kubbaayyoo fi Qotoonis Baaleetti dhaabbate. Qabeenyi Baalee qabdu wayi dubbatamee dhuma gootummaa goottan Baalee mee maal jedhee sitti hima. Kan gaafa nafxanyaan dhufte biyyarraa nu ariitee qabeenya keenya saamu duunee dhabamna malee biyya teenyarraan kaanu jedhee fincila kaasee qaanqee qabsoo qabsiisee nafxanyaa hin du'u jedhan ajjeesee irraa hiikee kan biyyatti agarsiise Jeneraal Huseen Buneeti. Goota Oromoo hundaa dhalataa ilma Baalee kan bune nuuf gumaache goota gootummaan isaa nafxanyoota maraache. Goonni lubbuun darbullee seenatu isa dubbataa Baaleen maqaa dhuufnaaniin abdii Baalee faatu jakootti mul'ata. Goota fakkeesseen bulle hayyuu dhugaaf dhaabbatu abdii koo qeerransa koo seenaan si'a yaadatu. Abdiin calliseen beeku gaafa rakkoo uummataa ifaan ifatti baasee dhugaa jirtu dubbata. Gameessa dubbii beeku hayyuu maraafuu tolu hojii rabbiiti malee duuti abdiin hin malu. Duuti isa qofaa miti hedduu nurraa fudhatte. Sabbartee dhiisuu malee homaa gochuu hin dandeettu hojii rabbii falmattee. Ilmoon abbaatti baate goonni du'aan hin malle Aashaa Maamma Gadaayyuu duutee qabrii hin galle. Ijoollummaa isiitiin bosona Baalee seentee abbaa waliin qabsooftee wareegamuu kajeelte. Abbaan qabsoodhaaf baanaan isiinis duuka baate dhaggeeffadhu sitti maagaaf tokko waan siin taate. Abbaan lolarra jira isiin quba hin qabdu. Lolli eegalee jennaan yoo dhukaasa dhageettu qawwee ofii fudhattee saffisa hamaan fiigdee yeroo bosona seentu namticha diinaa tokkoon kallattii waliin dhuftee rasaasaan mataa dhooftee achumatti gombifte. Jabduu akka sibiilaa goota tanan nu dhale seenaa isiin dhoksinu ittiin dhaadanna malee. Seenaan gootota Baalee dubbatamee hin dhumu. Kaayoo gootaa irratti dhaloonni akka cimu. Nuti haftee gootaati, haftee Aliyyi Cirriiti, haftee Adam Saaddooti, haftee Waaqoo Guutuuti, haftee Taaddasaa Birruuti jechuu qofa osoo hin taane nutilleen seenaa gaarii haa hojjennu gabbaanii jechuu barbaada akka ilma Oromoo tokkootti. Kanaan dorgomu. Achirratti koomentiin adda argattee jira? Koomentiin addaan argadhe namoonni dur Baalee na se'aan turre mucaa kana Baalee ta'uu hadha barannee mucaan kun mucaa Baaleetii nama jabaadha. Walaloon isaa asirratti hedduu tokkummaa lallabuudhaan beekamaa nu jajjabeessaa jedhanii namni osoo inni jajjabeessanis jiru. Dandeettii walaloo barreessuun akkuma jiru ta'e kennama uumamaan ati qabdu ta'e atillee irratti gabbifachuu waan dandeettu akkuma jiru ta'e walaloo barreessitee geessi kanatti qomatti qabattee akkami dandeettii haarawaa biraa gaafata waan ta'eef akkamitti siilaa filaata? Baay'ee natti hin ulfaatu walaloo qomatti qabachuun. Barreessee ulaagaa isaa guutee akka mana dhahutti barreessee yoo jedhe baay'ee natti hin ulfaatu irra deddeebi'ee yeroo 3-4 yayyaalee yoo jedhe fumaan naaf galaa deema maaliif xiqqeennarraallee yaalaa waan guddadhee fi waan biraa qabachuu fi walaloo qabachuun anaaf garagara hanga wanti biraa qabachuun natti ulfaatu walaloo qabachuun natti hin ulfaatu walaloo yeroo gabaabduu keessatti qabadha. Akkam ture dorgommii isin irratti xumurri isaa akkami? Dorgommiin haaluma gaariin adeemsifamaa ture tokko haga 3tti namni badhaasa argatu jechuudha. Anis hanga nama 8 keessatti hafe ijoollee kanneen keessaa nama 8 keessatti hafee darbee jechuudha. Nama 100 keessa dhufte? Nama 100 keessaa nama 8 keessatti hafee darbee gaafa dhumaa san maatiin illee akka argamee achitti badhaasa keenya kabajaan nurraa fudhatu. Namoonni kunniin namoonni dorgomsiisan namoota ciccimoo walaloodhaanis barreessitoota kitaabaa waan warra waa'ee artii kana sirriitti beekuudha. Nama 3 ta'anii walaloo kana laalan abbootii murtii jechuudha. Abbootii murtii kun nama 3tu taa'ee laala. Calalee sirnaan walaloo kana laalee walaloon kun sirnaan barreeffamuu isaa laalee uffata aadaati ittiin uffattee dhuftee ilaalamaa akkaataan ati ittiin dubbistuuf ilaalaa konfidansiin kee ilaalamaa amalli kee akkasuma kabajni ati achi keessatti namaaf qabdu ni ilaalama waan hundarraa ilaalanii poointii siif qaban akkasumatti deemamaa dhufe namni tokkoffaa bahee Huseen jedhaniin yaana sooshaal miidiyaa kanarratti illee beeku walaluma irratti hirmaate lammaffaa kan bahe immoo Galataa Tasfaayeeti. Haaluma gaariin xumurame ani afuraffaa bahe. Afuraffaa baatee xumurte? Walaloon ati sagantaa sanittiin xumurte yaadatta? Walaloon an guyyaa xumuraa sanittiin xumure guyyaa kanan dagatin jetti. Guyyaa kanan dagatin guyyaa qaamni kee hundi si ganee sochii didu guyyaa firaa fi aaliin baatee qabrii si fidu guyyaa harka isaatiin qotee namni si awwaalu guyyaa namni si laalu ati arguu hin dandeettu guyyaa namni si waamu garuu ati hin dhageettu guyyaa sagalee ta'e dhaga'uun hawwii taatu guyyaa nama hundarraa kophaa keetitti baatu guyyaa bakka kuftee ol jechuu hin dandeenye arrabni kee gogee dubbachuu hin dandeenye guyyaa qaama kee qullaa fuula rabbii dhaabbattu guyyaa waan ofii keetii facaafatte haammattu guyyaa gaafii rabbii sirratti wal gahu guyyaa badii teetitti qaamni kee ragaa bahu guyyaa qanatu jira kan hundaa eeggatu hundaafuu gaarii yaade ammumarraa beekkatuun humnaa fi qabeenyi kee aangoon biyya lafaa si wajjin qabriin bu'u addunyaa irratti hafaa jetti walaloon gaafasanii. Walaloo kanarratti koomentiin sii kenname akka ati bor irraa barattee walaloodhaan wal dorgommii
keessatti yeroo dhihaattu of sirreessi. Wanni koomantii addaa sii kenname koomantiin jedha sii kennan irratti waan irraa qabattu jira. Isaan illee akkasitti hin himne namoota walaloo kana keessatti hir'ina kenna nutti maas jennee gaafanneerra. Garuu namoonni kun nama baay'ee waan ta'aniif kana dogongorri kee jedhanii itti himuu waan ulfaatuuf kana misteekiin kee walaloo keessatti jedhanii wanti natti himan hin jiru. Garuu ammoo akka yaadaatti akka warri achi keessa jirus dorgomtoonnis haa ta'uu dorgomtoonnummaa waliin dorgomneyyuu warroonni yeroo san waliin dorgomne namni kun karaa sadaffaatti dhufuu qabaayyuu injifachuu qabaayyuu jedhanii warra naa mormaa turantu jira. Ufumaa isaaniitiin wajjin warri dorgoman jechuudha. Ijoollee biyya hambaa kana fa'aa jirtu. Anis jalqabumarraas ka'ee uffata aadaatiin dhiyaadhaa ture. Haalleen ittiin dhiyaadhaa ture wanni hundiyyuu waan namatti toludha. Ragaas na bahaa turan namoonni hedduun keessaan ijoollee mucaa baalee madda olaaboo miidiyaa tokko fa'a isatti fa'aa himanii mucaan sunii walaloo kanarratti kan hirmaate nama sadarkaadhaan eegaa turreedha. Maaliif akka sadarkaa qabachuu dhabe gaafadhaa jedhanii fa'aa keessaan gaafataa turan. Innis hanga danda'uun yaalii godhaa ture. Yaa wanti abbootii murtii dabarsan waan haqaati waan ta'eef wanti duuba deebi'u hin jiru. Nullee fudhanneetuma dhiisne. Wanti guddaan ati achi keessatti argattee tokkoffaa isteejii kamirratti walaloodhaan dorgomuun dhufnaan dorgomuu akka dandeettuuf beekteerta. Yaa beekee jira ani namoota kanneen waliin dorgomee bootaa kanarra gaas jedhee hin yaadne namoonni waliin dorgome namoota ciccimaadha. Namoota osoo gara walalootti hin dhufin karaa sooshaal miidiyaa kanaa walaloo dubbisuu osoo hin eegalin dura warra isaan dhageeffataa turedha. Warra isaan laalee fakkeenyayyuu isaan godhataa turedha. Ammoo sadarkaa kanatti dhufee isaanitti dhiyaadhee waliin dubbisa jedhee si yaadne hanga isaan waliin sadarkaa tokko hanga lamaatti bahutti gahee jechuudha. Birmataan ammas walaloo kan kee karaa sooshaal miidiyaatiin dhiyeessuu irratti haala yeroo irratti waan hawaasni keessa jiru irratti miira hawaasni dhagahuu barbaadu hedduu irratti dalagaa irratti ammas hin dhaabne. Yeroo yeroodhaan viidiyoo yookaan ammoo walaloo babbareeda humna qaban miira namaa tuquu danda'an hedduu dalagaa jirta. Kana irratti akka walitti fufiinsaan dalaydu wanni si kakaase maali? Walitti fufiinsaa dalagaa jirta yeroo hedduu si argaa jira. Karaa sooshaal miidiyaatiin viidiyoon kan kee baay'ee bira gahanii aanillee iccitiin isaa maali? Iccitiin isaa aartiin kun humna guddaa qaba. Aartii jechuun nama hundaaf waan kennamu miti. Uumamaan namaa kenna. Kennaa rabbi naa kenne kana ammoo balleessuu osoo hin taane itti fayyadamuun waan irra jiruu fi akkasuma immoo dandeettii qabu kanaanis uummata kiyya fayyaduu waan barbaaduuf aartiin akkuma dura siin jedhe qabsoo Oromoo kana keessattis gahee guddaa qaba. Mul'isuu miira uummataa irraa dubbachuu walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo jijjiirama kana kan fideyyuu aartiidha yoo jenne hin dandeenye. Aartiin gahee guddaa qaba uummata kana kakaasuu seenaa fi aadaa uummata kanaa calanqisiisuu keessatti gahee guddaa kan taphate aartiidha. Anis garama aartii kanaan uummata kiyyas fayyadee dandeettii rabbiin naaf kenne kanas yoo cimsadhe bareeda waan jedhuuf gara aartii kana jabbeessuu fi itti fufiinsaan hojjechuutti dhufe. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keessummaa keenyaatiin istuudiyoo keenyatti argamnee sagantaa bareeda ta'ee fi sagantaa ajaa'ibaa bohaartii of keessaa qabu Birmataa Lammii sagantaa isaa biraan gahaa jirra. Hundi keessaniyyuu sagantaa kanarraa waan dhagahuu qabdanii fi waan barachuu qabdan akka barataa kan abdii qaba. Galatoomaa ulfaadhaa gammachuun daawwachuu keessaniif sagantaan keenyan jalqabame malee hin xumura. Amma gara affeerraa walaloo garaagaraa walaloodhaan inni amma dura dhiyeessaa ture keessaa walaloodhaan qalbii hawaasaa keessatti yookaan ammoo hawaasa biratti jaalatamummaa argatanii qalbii hawaasaa keessanii yeroo itti walaloon kun jedhamu birmataan itti yaadatamu jechuudha. Inshaallah sanirraa akka nu affeeruuf hin gaafannaani. Walaloodhaan kan keessa mata duree isaa siyaatu quuti walaloo haga lamaa sadii tapha jira. Osoo walaloo saniin nu geettee natti tola. Hayyama maaliif sagantaa seennu? Ayyee rakkoon gahu seenaa. Walaloon takka bara san jedhu barri kamii laata? Bara san bara wanjoon gabrummaa dirqiin nutti fe'ame. Afaan keenyaan barachuun afaan keenyaan dubbachuun bara yakka jedhame. Bara firri dhabamee halagaan heddummaate. Bara hidhaaf ajjeechaan Oromootti jabaate. Bara afaan Oromoo dubbannaan ajjeefamtu. Badii tokkoon maletti mana hidhaa geeffamtu. Bara san afaan keenyaan taphachuun qaanyii ture. Kan dhalateen guddatu deessuun kabaja dhabdee qabsaa'onni Oromoo bilisummaa barbaacha baddaaf gammoojjii labdee doofummaa balleessuudhaaf hayyuun qubee kalaqee aarsaa hedduu kaffalee dhiiga isaa gannaqee Sheebakrii Saaphaloofaa Muhammad Rashaadii fi kan akka Hayilee Fidaa aabaa caadaa jedhanii afaan keenyaan barsiisan waan ormi jedhu didaa. Bara san yoo yaadadhu keessa kootu na aara lafee abboota keenyaa tan bara san caccabde lubbuu qeerroo fi qarree tan baatee gumaa dhabde harkaa fi harma aayyoo kan bara san murame mormaa gad awwaalamee meeqatu ammoo tumame. Salphaatti as hin geenne dararaa fi rakkina wanta hedduu agarree dagatamuu hin qabu barri keessa dabarre jetti walalooni. Yaa'u aarsaan abboonni keenya Oromoo fi Oromiyaadhaaf kafalan salphaa miti jechuudha.
Kanaaf waan irra jirru osoo hin taane waan keessa dabarres yaadachuun dirqama waan ta'eef walaloo tana kaase. Galatoomaa ulfaadhu. Walaloo biraattis yaada barsuuti. Yeroo hedduu naannoo keenyatti akkuma Oromootti iyyuu baqattummaan yookaan ammoo karaa Liibiyaatiin barataan ilmi lafaa dhufaan dargaggeessi garas imaluun hanqina guddaa mul'ise. Keessattuu Baalee keessatti ammoo baay'ee ulfaataadha. Birmataan waan kana irratti ammoo yeroo hedduu waa'ee baqattummaa yookaan ammoo godaansa karaa seenaa alaa irratti waan itti barreessite jira. Walaloo sammee haala istuudiyoo keenyatti daawwattoota kenna. Waa'ee karaa Liibiyaa keessattuu waa'ee baqattummaa walumaa gala waa'ee karaa Liibiyaa kana yoo fudhanne qeerroo magaalaa Alii kan gaafa wayyaanii daandii hunda cufee magaalaa ol guutu baay'ina namaarraa osoo darbatanii hiddiin keessan buutu. Hadha garuu gargar faffacaanii kaabaa fi kibbatti caba hin fayyine cabnee irra jilbatti. Tokkummaan kaleessa qeerroon Alii qabu biyyaa fuuraa jiidha. Qeerroon kaleessuun hadheessa dhaqee nama hundaaf gaafiidha. Ijoolleen qaxaleen tan osoo baratte biyyaaf bu'aa buuftu. Jiruu fooyyeffachuuf biyya irraa baate gammoojjii Liibiyaatti kaan rakkoon ajjeeftee kaan bineensi nyaate. Garii manaa bahee hafuura isaa dhabne. Du'eef jiraatee isaa ijaan hin argine. Taateen bara kanaa godaannisa yoomuu nurraa hin fayyine. Haati ilmoo ofii deebitee arguudhaaf osoo karaa laaltu. Imimmaan jaalalaa osoo dhangalaaftu. Gaafa du'ee isaa gurra ofiitiin dhageettu mi'a akkamaa taatu boollatamaa seentu. Ijoollee hedduu dhabne tayyoomuu hin daganne miidhama ijoollee teennaa lamuun hin dhageessisi yaa rabbi si kadhanne jedhee rabbii kee kadhachuuf hin barbaada. Yaa on ijoollee hiriyyaati yaa ta'u waliin baradhee ta'u waliin nyaadhee dhuge ijoollee hedduu waan of biraa dhabee fi waan Aliitiin wal qabsiisee dubbadhe malee ijoollee Alii qofaa miti kan karaa Liibiyaa kanatti miidhame. Nuti akkuma Baaleetti akkuma Baalee walii galaatittu karaa Liibiyaa kanatti miidhama guddaa. That podcast. Sad. Mashallah, takkalam jedhaati affeerraa walaloota seennee jirra. Walaloodhaan humna qaban akkasuma immoo miira hawaasaa ibsan jedhee yaadu. Anis filadhee akka tanu affeertuuf si gaafadhee. Mashallah haala ajaa'ibaatiin nu ibsiteerta galatuun ulfaadhura deebiidhaan. Mee walaloodhaan lamaan tokko nu affeerteeti sagantaa kenna golabuudhaaf yaalla. Wayyuu. Wayya rakkoon qabu. Hin ta'ami. Hayyemee walaloodhaan kan kee keessaa walaloo waa'ee barnootaa irratti barmataa lammii maal jedhala? Hin baratin. Hin baratini? Yaa. Nuyyuu warri barate qabxii olaanaa baanne hojii argachuu dhiisi garaa keenyatti nyaan. Barnootaan galma ga'uuf of hin gowwoomsin tiru. Namni barate tokko kan galma ga'e hin jiru. Na dhageetta asitti immoo barandaa taa'aa jira hedduun nama barate. Kun qabxiin harkaafnaan fayyaa dhabee maraate. Osoo kana dhageettuu barnootaaf ariifatta booda hoyoo maraattee nu ajiifatta. Jedhee kan sitti iyyuu hiriyyaa gadhee namaa gurra kee irraa qabachuun sirratti dirqama. Oduu namaa dhageettee barnootaan dhiisin tiru galma rabbiin siif qopheesse kan si hanqisu hin jiru jechuun ni barbaada suma warra barnoota irra jiranii. Hin baratin. Yeroo tokkotti miira lama keessa nu seensiste hin baratin jennee osuma maal jedhaa jira qaalichi kun osoo jedhu. Kun yaada warroonni yaada barnootaaf negatiiva qaban namaa kennanidha. Namoonni tokko tokko akkanumaan lafaa kaanii kan barnoota kanaaf gatii barnootaa kana hin beekne hin baratini siin jedhan hojjedhu malee barnoonni akka faayidaa hin qabne kanatti sitti himanii. Barnoonni immoo waa hunda caalayyuu faayidaa qaba. Namni barate waan fuuldura dhufu hunda laalee arguu danda'a. Kan baratiin garuu jalattiyyuu arguu hin danda'u jechuun miila isaa jala jiruyyuu. Kanaaf namni baratee ammas dhaloota dhufu duubaan dhufu barnoota irra jabeessaa ilmaan isaas barnootumaan guddisee booda guddaadhaan ga'a. Kanaaf wanti hundinuu barnootaa wal qabata gara fuulduraatti namni hin baranne faayidaa dhabuu danda'a. Kanaaf barnoonni baay'ee barbaachisa jechuudha. Namni hin baranne qonnaafuu barbaachisuu dhabuu danda'a. Qonni illee gara waan gara fuulduraatti qonniyyuu barachuu barbaachisa. Of duratti qotee bulaan kennayyuu. Nama hojjechiisu yoo barbaade sirrii gaafachuu danda'a. Kanaafuu ammuma barachuun dirqama. Ammoo qopheessuu dhaloota illee barnoota irra jajjabeessuun dirqama jechuun waan gara fuulduraatti dhufu hundi barnootaa wal qabachuun isaan oola. Barbaachisaadha. Hayyee walaloo dhumaa takkan nu affeertaa. Mata duree si argeetii eenyu fa'a laata jedhaa ture. Hin dagataman jedha. Eenyu fa'a namni hin dagatamne dhugaadha namni hin dagatamne kanus beenu jira. Kan birmataan lammii jedhu eenyu fa'a laata? Gootota Oromooti kan yoomuu hin dagatamne. Warra nu jiraachisuuf lubbuu ofii nuuf kenne. Kan akka eebbisaa addunyaa nuuf jecha wareegame reeffis kabajaa dhabee lafarra harkifame.
Artist Usmaayyoo Muusaa kan jireenya isaa guutuu hidhaadhaan dararame. Jaalladhii Gammadaatis osoo sabaaf qabsaa'u as buuteen isaa dhabame. Kan akka Bakar Waaree goota lola keessatti miila ofirraa dhabe, goota Leenjisoo Diigaa kan fardaaf eeboollolee diinaan kokkee ol qabe. Goottan Irbuu Shinnigaa Magarsaa Bariifaa warra nu tokkoomsuudhaaf boolla takkatti bu'e. Isaan qofayyuu miti hirkoof agarii tulluu obboleeyyan sadantu wadaroon fannifamee harka diinaatiin du'e. Gooticha Baddaa Baalee Jeneraal Waaqoo guutuu osoo lubbuun jiraate bineensi nutti yuusu. Goota Aliyyii Cirrii kan dhombiriin dhokaasee xiyyaara samii buusu. Osoo isaan hin jiraanne silaa nutillee hin jirru. Sin daganne leenca koo, leenca Shawaa Salaalee goota Taaddasaa Birruu. Kutaalee Oromiyaa guutuu keessa naanna'ee hundayyuu maqaa kaasa osoo natti aanjee. Seenaan gootaa galaana waadaan gati qabeessa. Kanaaf yaa Oromoo koo waadaa gootaa jabeessa. Gootonni Oromoo hangaan kaase kana qofaa miti. Yeroo waan nun dhaqqabsiifneef borratuma muraasa keessaa kaasaa ture. Gootonni tokkolleen kan ganda ofiitiif du'e hin jiru. Hin jiru yaa. Oromiyaaf jecha malee Baalee Arsii jedhanii gootonni qabsaa'an. Seenaa irras hin dhageenyes hin jiranis. Gandaaf qabsaa hudhiisiiti yeroo amantiin kutaadhaan adda baa jedhanis nuti kan baaneef dhimma Oromummaatiif malee dhimma amantiidhaaf hin baane jedhanii warri Irbuu Shinnigaa warri boolla takkatti awwaalaman Magarsaa Bariifaa kan akkasiitu jira. Waa'ee sabummaaf waa'ee Oromummaaf Oromiyaa waa'ee mirgaa kana waliin gaafannaa. Eega waliin baane immoo kaayyoo tokkoof waliin baane wal gannee hin gallu jedhanii waliin wareegamaa turan. Seenaa kaleessa Oromoon keessa dabre bifa walalotiin nu yaadachiisuu keetiif akkasuma immoo gootota keenya kaleessaa kan yeroo hunda waa'ee Oromummaa wayita kaasnu waa'ee isaanii kaasuu kan dhiifne dalagaan isaan kaleessa dalagan qabsoon isaan kaleessa qabsaa'an ifaajii isaan kaleessa ifaajan sun dhaloota kanaan haga dhaloonni kun haga jiru dhaloota dhufuttillee akkanumatti wal dabarsaatii dalagaan isaanii yeroo hunda faarfamaa jiraata. Kana ammoo ka godhe hojii isaaniiti. Amma sammuu isaan qofa faarsaa jiraachuu osoo hin taane dhaloonni kunis waan isarraa eegamu mataa isaatti gochuu qaba. Itti gaafatamummaa ofii bahuu qaba. Kun ammoo gatii isaa ofii isa kafala. Ati waan gaarii yoo dalagde biyya kiyyaaf jettee yoo hawaasaaf waa dalagde ofii si kafala. Gatiin isaa lafa sii ta'a jechuudha. Hayyee birmataan walaloodhaan nu affeerteef baay'ee galatoomi. Waa lama si gaafadhee sagantaa keenya godhame. Nuuf olcha daawwattoonni keenya walaloo lamaan walaloo tokko lama sadii afur haga shaniin fakkaata. Nu affeeree jira sagantaa godhamne isin jedhee ture. Gaafiiwwan narraa hafan lamaan tokko gaafadheeti sagantaa keenya godhamna inshaallah waliin tura daqiiqaa muraasa qofa. Mee birmataa lambii amma maalirra jira laata? Amma ani barnootarra jira. Barataa jira. Barnootaan alatti immoo maatis gargaara. Barnoota afaan Ingiliffaas hin baradha. Barnoota kaanis yuunivarsiitii jira. Akkasuma immoo gama artiitiinis walaloo garaagaraa gara sooshaal miidiyaatiin hojjechuu irratti argama. Tiktookiin kee maqaan isaa Birmataa Lammii. Birmataa Lammii. Hordoftoota meeqa qabdaa? Hordoftoota 320 kana jala qaba. Inshaallah yeroo dhiyootti miliyoona tokko ni seenta. Inshaallah. Hojiin hojii salphaa miti. Hojii aartiiti. Hojii aartii keessatti ammoo dargaggeessa lafaa dhufaan dandeettii ofii beekee karaa poozitiif ta'e karaa uummata kanaan fayyada jedhamuun akkanatti dalagu kun jajjabeeffamuu qaba. Hundi keessanii fooloo godhaanii Birmataa Lammii jennaan yuunik maqaa ta'edha. Namni biraan qabu. Saa? Hayyii barnoota kana irratti jabaadhu rabbi si haa jabeessu. Atis barnootaanis lammii kana akka fayyaddu hawaasa keenya akka fayyaddu abdii qaba. Maraan akkanitti goomsuu waan gaariidha. Hayyii dhumarratti kaasee gaafachuu barbaadu. Namni ati galatoonfachuu qabdu barbaaddu jira ammatti nama si dhageeffataa jiru kana keessa nama guddina kee keessatti dandeettii kee keessatti barnoota kee keessatti waa hunda kee keessatti nama galatoonfachuun dirqama sirratti ta'u. Duraan dursa namni martuu osoo galatoonfamee bareedu. Namni martuu galatuma malaani osoo uummata duraan dursa rabbii waa hunda keessa dabarsee bootaa kanaan nagahee alhamdulillah rabbil alamin shukriin kan isaati. Itti aansuudhaan ammoo maatii kiyya kan rakkoo fi bal'oo keessatti illee na biraa hin hafne haadha tiyyaan hangafe hunda isaaniitiinuu umrii naa dheeradhaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkasuma immoo uummata bal'aa kabajamaa kanaanis galatoonfachuu barbaada uummata Oromoo. Namni hin galateeffadhu kanuma. As keessa ammoo nama baay'ee jira. As keessa nama baay'ee jira. Maashaallah. Yaada keessaniif. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa irraa waa hedduu akka barattan akka dhageeffattan akkasuma immoo waa'ee Birmataa Lammii waan duraan hin dhageessin akka dhageettan abdii isin irraa qaba.
akkasuma walaloowwan takka lama jedhee ittiin nu bohaarsaa ture akkasuma immoo yaadannoowwan keenya kaleessaa of duratti maal akka gochuu qabnu har'a immoo maal irratti jiraachuu qabnu bifa walalootiin qindeessee nuuf dhiheessaa ture nu affeeraa ture miira keessan hundaan sagantaa kana waan dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Birmataanis irra deebiidhaan sagantaa keenya irratti dhiyaattee waan gaafii nuti gaafannuuf deebii gahaadha itti yaaddu waan nu deebisteef galatooma ulfaadhu jennaani galatooma ulfaadhaa torbaan itti aanu sagantaawwan biraa keessummaa biraatiin haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Torbee dargaggootaati. Yeroo itti aanus yoo xiqqaate sagantaa 5 walitti aanuun dargaggootaa walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum. Zat Podcast. Zat.